Harkabune akka mul'atan kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota bakkaloo digital media oduu guyyaa irraa qabanne isiniif dhiyaannee jira. Oduu irraa kana isinitti himu an obsaar Duwaanii oduu kan jalqaban. Ayyaanni Mawlidaa waggaa 1498ffaan idil addunyaa kabajamaa jiraachuun isaa dhagahameeti jira. Ayyaanni Mawlidaa guyyaa dhalootaa Nabiyyillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa dhaloota isaa waggaa 1498ffaan ummata hordoftoota amantaa musliimaa biratti akka addaatti kabajamaa jiraachuun isaa himame. Ayyaanni Mawlidaa waggaa 1498ffaan akka addunyaatti kabajamaa jiraatus akka biyya keenyaatti magaalota gurguddaa akka Harar, Dirree Dhawaa dabalatee akkasumas magaalota Itoophiyaa garaagaraa keessattis kabajamaa jiraachuu jira. Ayyaanni kun guutuu Islaamaa birattis warreen amantaa Islaamaa hordofan sirna ho'aatiinis kabajamaa jira. Ayyaanichi sirna adda addaatiin magaalota akka Finfinneetti addatti guutuu biyyaa keessatti kan kabajamuun addattis kabajamaa jiraachuun himamaati jira. Ayyaanni kun ayyaanicha sababeeffachuudhaan guyyaa irraantanaatti akka biyyaatti sa'aatii 12 irraa jalqabee madaafni 9 dhufaafamee jiraachuun isaatis qondaaltonni mootummaatis ibsaa jiran. Ayyaanicha gocha gaarii Nabiyyummaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa yaadachuudhaaf jechuudhaan kabajamaa jira jechuunis dubbatamaa jira. Afran qaloo digital media irraas idil addunyaatti kan argamtan warreen amantaa musliimaa hordoftan bakka guyyaa dhaloota Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyaana Mawlidaatiin itti isiniin geessiniin jecha oduu keenya mallee kan itti aanutti isin dabarsam. Ayyaanni Mawlidaa waggaa 1498ffaan kan kabajamaa jiru guyyaa gartee tola ooltummaa fi hojii Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hojjetanii dabra yaadachuudha jechuudha. Manni marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaadha ergaa gama isaaniitti dabarsan. Guyyaa yaadannoo dhalootaa Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa 1498ffaa Rabbiin arraantana itti nugee fulbana 27 2023 magaalaa Finfinnee masgida Anwaaritti akka gaggeeffamaa jiru gumii waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa beeksise. Dachee Arabiyaa irratti kan dhalate bara arbaa ja'amu kan beekamu akka lakkoofsa hijiraatti guyyaa 12ffaa baatii Rabi'ul Awwal ja'amtuun guyyaa Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin dhalatan jechuudhaan Sheekni Qondaala biyyattii dubbateeti jira. Guyyaa yaadannoo dhaloota Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka ayyaana beekamaa tokkotti Itoophiyaa masjida Anwaaritti kabajamu kan eegale bara 1967 irraa eegalee jechuun ibsi kun. Yeroo dhiyoos beektota amantaa Islaamaa yookaan aalimoota biyyattii hirmaachisuudhaan kan barsiisaa dhufan Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qixa sirrii ta'een hordofuudhaa fi wal yaadachiisuun guyyaa kana yaadachaa akka jiran ibse gumiin dhimmoota Islaamummaa kun. Guyyaan kun nyaataa fi dhugaatii gammachuu ibsuun qofa osoo hin taane naamusaa fi kabajaa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa dhalanneef itti nutti agarsiisaa turan horachuutu nurra jira jechuudhaanis dhaamameeti jira. Akkasumas namoota rakkataa gargaaruun kanneen dhukkubsatan gaafachuun kutaalee hawaasaa miidhamanii bira dhaabbachuu fi kanneen lubbuu darbaniif araarama kadhachuun faana Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuun guyyaa kana yaadatamuu akka qabus dhaamameeti jira. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed dabalatee qondaaltonni mootummaa naannolee fi kantiibonni magaalaalee garaagaraa uummata amantaa musliimaa ayyaana Mawlidaa baga geessan jechuun ergaalee garaagaraa dabarsaa jiraachuun isaaniitis beekameeti jira. Toleegaa daawwattoota keenya oduma keenya itti aanuun yeroo isin dabarsinu ayyaanni dammaraa masqalaa arraantana kabajamuuf akka jirutu dhagahamee jira. Ayyaanni dammaraa masqalaa arraantana hordoftoota amantaa kiristaanaa birattis ni kabajama. Ayyaanicha bakka abbootii amantaa hordoftoonni amantaa kiristaanaa keessummoonnii fi kutaalee hawaasaa garaagaraa argamaniin addabaabaayii masqalaattis ni kabajama. Qophiilee fi sirnoota amantichaa garaagaraatiin kan kabajamu yeroo ta'us eerameeti jira. Sirna kabaja ayyaana dammaraa masqalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti galmaa'een dhaabbata barnootaa fi saayinsii fi aadaa irrattis hambaa kiliyaanii ta'uudhaan galmaa'u kan yaadatamu ta'uunis eerameeti jira. Akkasumas hordoftoota amantaa kiristaanaa ayyaana dammaraa masqalaatiin baga itti isiniin jecha oduu keenya itti aanutti yeroon isin dabarsu akkaataan du'oota firaa keenyaa itti dhagaa jirru nama gammachiisaan jiru yookaan gurraaf lolaan jiru jechuudhaan jiraattonni Tigraay dubbatan. Loltoonni humnoota naannoo Tigraayin guyyaa ammaan duraa fincila isaanii keessatti gaggeessaa turaniin guyyoota torban kana wareegamuu isaanii yookaan du'uu isaanii mootummaan itti himaa jiraachuu jiraattonni dhageettii fi nutti hin tolle jechuun dubbatan. Loltoonni naannoo Tigraay kan lolaa naannoo Tigraay irratti lubbuun dabran maatii isaaniitti himamaa jiru gurraaf dhageettiidhaaf hin tolu jechuudhaanis jiraattonni dubbachaa jiran Samir Joote bal'inaan duqana akka itti aanutti nuuf qindeessa.
loltoota humnoota Tigraay waraana kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa waliin taasifamee ture irratti du'an haalli maatii fi firootatti himamaa jiru rakkoo qaba jechuudhaan maatiin tokko tokko qeeqadeessaa jiru. Maatiin loltoota humnoota Tigraay kan wal waraansa san irratti wareegaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti du'a ijoollee fi fira isaanii karaa alkallattii ta'een hiriyoota isaanii faarraa dhagaa akka jiraniitu himamaa jira. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraayis dhimma kana irratti ibsa akka baasuus gaafataniiti jiru. Abbaan tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti yeroon isaa dheeratee jira. Maal akka ta'e dhaga'uus barbaanna jechuudhaan dubbateetii jira. Sirna eebba gamoo loltoota humnoota Tigraay duraanii kan tibbana taasifame irratti pirezidaantiin bulchiinsaa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa dubbii dubbataniin mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaanis waraana taasifamaa ture irratti miidhaawwan qaqqabanii jiran yeroo dheeratti akka beeksisuuf jiraatu himaniitii jiru. Tole gata oduu keenya xumuraatiin gara biyya alaatti yeroon isin dabarsum Iraaqitti balaa ibiddaa mudateen namoonni sirna cidhaarra turan 100 ol lubbuun isaanii dabruunis dhaga'ameeti jira. Balaan kun koomsisaatis waan hanga ammantanaatti ifatee tokkolleen akka mul'anneetu dubbatamaati jira. Iraaqitti balaa ibiddaa mudateen namoonni sirna cidhaarra turan 100 ol lubbuu dabruun isaanii hanga baafame yeroo ta'u namoonni 150 ol irraa ammoo miidhaan qaamaa dhaqqabus BBCnis gabaaseeti jira. Rijittiin cidhaaf dhukaafamee ka'umsa balaa kanaa ta'uus hin oolle jechuudhaanis qoratamaa akka jirutu jira. Musirroota yookaan arustonni kan miidhaman keessaa akka isaan tokko ta'anis aangaa'onni biyyattiitis ibsaati jiran. Waldaan Addeessa Diimaa Iraaq gama isaatiin sababa balichaatiin waliigala namoonni 450 ol miidhamuu isaatis ibseeti jira. Ka'umsi balaa kanaa rijitii jechuudhaan dubbatamaa jira malee hanga ammantanaa qorannoo waan ifa taasisu tokkolleen akka hin jirre qondaaltonnis dubbachaati jiru. Tole daawwattoota keenya oduu irraa qabanne isin dhiyaanii hanganuma hanga oduu biraatti wal agarru kan nagee walitti dhaammannu ta'a. Oduu kanaan kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii gara ogummaa kaameraatiin Saalaah Abdulakiin waliin ta'uudhaan isin faana turre. Daawwachuu keessaniif galata qabdan afran qaluu diijitaal miidiyaan areera uummataa.